Ashamar kafuni akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii wallamii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan hundumti keessanuu odeeffannoo gaggabaabaa guyyaa har'aa isiniin geenya hanga dhuma oduu keenyaatti nu wajjin turti gaarii. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idil lammaffaa guyyaa har'aa taa'een ibsa ejjennoo abbaa qabxii 10 dabarse dabalatana Awwii Kadirtu qindeeffate. Ibsa ejjennoo yaa'ii idilee lammaffaa mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa tokkoffaa gabaasa hojii bara 2012 akkasumas karooraa fi baajata hojii bara 2013 mana maree olaanaatiin dhiyaate gamaaggamuun sagalee guutuun mirkaneessineerra. Uummanni keenyaa fi qaamni dhimmi ilaalu hundi milkaa'inaan karoora hojii keenyaatiif tumsa isarraa barbaachisu hunda akka nuuf taasisu yaamicha ni taasisna. Muudama koree ulamaa'ota hayyoota dargaggoota imaamotaa fi daa'imman auditii fi inspection man marichaatiin dhiyaate xiinxaluun sagalee guutuun kan mirkaneessine yoo ta'u galma gahiinsa hojii isaaniitiif deeggarsa barbaachisaa ni taasisna. Sadaffaa nuti musliimoonni waamamni keenya musliimoota jedhama. Kanaan alatti maqaa diinni nuu qooduuf yeroo adda addaatti nuuf moggaasuu hundayyuu irra deebine ni balaaleffanna. Musliimoota hundayyuu osoo ilaalcha isaatiin adda hin qoodin walqixa tajaajiluudhaaf waadaas ni seenna. Arfaffaa akkuma tokkummaa Islaamaa cimsuutti waliigal hordoftoota amantii biroo sabaa fi sablammii hunda waliin nageenyaaf jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachuu irratti cimsine ni hojjenna. Shanaffaa kootaan hoggansa mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa kan mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa keessatti qabu qixa sirrii isa madaaluun akka bakka buufamu ni gaafanna. Jaffaa mareen alaa dhiibbaa majlisni federaalaa aangoo isaatiin ala majlisa keenya keessa natusii beekaan harka naqatu cimsine ni balaaleffanna. Gocha akkasii irraas akka of qusatu ni gaafanna. Muudamoota naannichaa fi godinaa kan manni marii sadarkaan jiru mirkaneessee malee namoota waggaa dheeraaf ummata muslimaa miidhuu turan kan hin fudhanne ta'uusaa sagalee guutuun mirkaneessinee jirra. Torbaffaa filannoo waliigalaa majlisaa akka gaggeeffamuuf akkasumas sanada ulamaa fi dambiin bulmaataa mirkanaa'ee akka hojiitti jijjiiramuuf ni hojjanna. Saddeetaffaa waan hunda caalaa nageenyaa fi dursa kennine ni hojjanna. Mootummaan dhaabbileen siyaasaa fi hawaasni hundi nageenyaaf dursa kennuun lubbuun namaa akka hin baane qabeenyi akka hin barbadoofneef cimsanii akka hojjetan dhaamsa ni dabarsina. Nageenya naannoo keenyaa eeguuf qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin utubaa taane ni hojjanna. Saglaffaa ajjechaa imaamotaa iddoo garagaraatti raawwachaa ture cimsinee ni balaaleffanna. Saglaffaa ajjechaa imaamotaa iddoo garagaraatti raawwachaa ture cimsinee ni balaaleffanna. Mootummaan qaama yakka kana raawwate qoratee adda baasuun gara seeraatti akka dhiheessu ammallee irra deebinee ni gaafanna. Kudhanaffaa labsii qaama seerummaa majlisaa fi baankii Islaamaa yeroo dheeraaf gaafatamaa ture mootummaan nuuf hayyamamuu isaa guddisnee galateeffachaa hijaabni barattootaa shamarran manneen barnootaa tokko keessatti irraa mulqamu hatattamaan akka dhaabbatu ni gaafanna. Ibsa mana marii waliigala dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa fulbaana 2013 Finfinnee. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofu kanneen shakkamanii hidhaatti darban 4183 irratti guyyaa har'aa himanni banamuun koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksise. Gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa Walloo Kibbaatti namoonni ayyaanaaf imalan miiliyoona 1.5 ta'uudhaan osoon sakatta'ame waraqaa tokkoon maletti ayyaana isaanii gaggeeffachuudhaan namoonni miiliyoona 1.5 ta'anii ol kanneen imalaa jiran kunniin ummanni Oromoo ayyaana irreechaa bara kanaatiif qophaa'an biyya tokko keessatti ilaalchi garagaraa jira jechuudhaan kanneen komatan hedduutu mul'ata. Boordiin filannoo Itoophiyaa miseensota 5 kan of keessaa qabu yommuu ta'u isaan keessaa kan ta'e Dr. Geetahun Kaasaa wixata fulbaan 29,2020 fedhii isaaniitiin itti gaafatamummaa aangoo isaanii gad lakkisuu mana maree bakka bu'oota ummataaf galchuu isaanii beekama.
Gabraatiin ammoo poolisiin guyyaa har'aa agarsiisa garaagaraa addabaabayii masqalaatti argisiisaa oolan. Egaan agarsiisni kun ayyaana irreechaa jala bu'uudhaan kan agarsiifame yommuu ta'u, agarsiisni kun ayyaana irreechaa jala bu'ee maaliif akka agarsiisni namoota hedduutti raajii guddaa kan ta'edha. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan odeeffannoon gaggabaaboon biyya keessaa biyya alaa qabanii dhiyaanne guyyaa har'aa tana fakkaatti. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti ana Haydar Abdulusummaa si wajjin ture gara ogeessa teeknikaatiin Awwii Kadirnoo wajjin ture. Guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura.